Loya akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Boko miidiyaa keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas Dr. Uddeessaa Kerroo fi obbo Adoolaa Baanataati. Anka qopheesse seenessu ashannaa fi goljaati. Wanna godina Gujii keessatti godina Gujii lixaa bulee horaa keessatti ummata walta qabanii abawoo shanee jedhanii moggaafatanii baasaa jedhanii ummata cinqaa jiranuu fi akkasumas Oromoon biyya Saudi Arabiyaa keessatti manadhaa keessatti rakkachamaa jiruu fi badii irra dalagamaa jiru kanarratti hubannoo isin uumuun jedha. Akkasumas ani warri mootummaa Itoophiyaa dhiitamuu mirga namaa jedhuudhaan namichi Daani'el jedhamu tokko bakka bu'aa mootummaa Abiy Ahmed ibsa inni baase irratti isinii xiinxalu jennee abdannaa. Sirba keenya kanaan booda walitti deebinaa. Ulfaadhaa wayyamaa sheer godhaa nama biraatiin gaasiniin jenna Oromoo maal wanni Oromoo wanni diqqaatu jedhaati yaada itti hirmaadhaa caqasaa waan nu haasofnus miidhessaati akka caqattanu isin affeerraa ulfaadhaa wayyamaa. Kalonni hirbunya tu imana sababalla yo turis galmangenya kayogo totangara kabdonde namni wayadare namni kalbidare rafembe ku namna laganyare sabna laganyare kabdonde namni wayadare namni kalbidare rafembe ku namna laganyare sabna laganyare Tita tamale jalli garbare Ichirra tamale sbarri darbare Alladdu lagarra kanon dirasu Haro jilbangenye ibdatun tamasu Jijifi abidda manani jarru Lotun sanyi bofa ta'u sinallu Jallisu burka kanon darasu Gadade bisa kan basu Koti dale yabe galen lufa Turmin desun sesu Dabe tuma Koti dale yabe galen lufa Dale yabe galen lufa turmin desun sesu dabe tuma Dale yabe galen lufa turmin desun sesu dabe tuma Oh 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 Akakko mana uye mafduga dabsina safu jabsina mana utuba male arraban ordina duga balfina Fardiga faganu laala abbasore Korab dirre jibbe ta'allayyaatti gore Dhugaa gore Koti dale yabe galen lufa Turmin desun sesu dhaabetuma Koti dale yabe galen lufa Turmin desun sesu dhaabetuma Koti dale yabe galen lufa Turmin desun sesu dhaabetuma Koti dale yabe galen lufa Turmin desun sesu dhaabetuma Hidda dhiige jirma booye Dulaan dhulli horii fooye Walin diignu walii jaarra Da'uu geesse ulfii jaarra Wacaan injigu manni gadaanu tube Dhugaan indabuu abbaa bokkuutu tume Wacaan injigu sirni gadaa jarana Calliisuu burqaa fila gadaatu fala Sirna gadaatu fala Ila gadaatu fala Sirna gadaatu fala Ila gadaatu fala Kalonni hirbunya tu imana sababalla yo turis galmangenya kayogo totangara kabdonde namni wayadare namni kalbidare rafembe ku namna laganyare sabna laganyare kabdonde namni
namni wayyaa daare namni qalbii daare rafeen beeku namni alagaan nyaare sabna alagaan nyaare qaamaan gurguddatee fundi arbaare harkisaan baay'atee fuddichi taate dololloon lafarraa taphatti yaatu bosoqqeen abdatiin bidiruun taatu qaamaan gurguddatee fundi arbaare harkisaan baay'atee fuddichi taate dololloon lafarraa taphatti yaatu bosoqqeen abdatiin bidiruun taatu Qophii daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Qophii daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Qophii daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Qophii daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Abdannee boorratti kufee maasaatti kufee babatteef loloosoo gindis cabsee dhufe cabsee to dhufe waadaa dagatanii gatantaruun salphina lakkii salphina soobaaf dibbeereebneet dhugaa maaliif balfina sanuu barana Qophii daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Qophii daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Qophii daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Qophii daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuu dhaabeetumaa. Hidda dhiigee jirma boo'ee dhulaan dhulli horii foo'ee waliin diignu walii jaarraa da'uu geesse ulfii jaarraa. Wacaan injiguu manni gadaanu tubee dhugaan hin dabuu abbaa bokkuu tutume. Wacaan injiguu sirni gadaa jaranaa calliisuu burqaa fila gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Ila gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Sirna gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Ila gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Gadaatu falaa. Yooyaa akkam jirtu? Booriyyan. Ayyee adishaa. Yooyaa nageenyi badhaadha harka fuune. Harkaan bulaa jedhani. Okay. Mee baga nagaan dhuftanii baga bara haaraan nagaan geettanii isin hin jenna. Kuni waan bara haaraa yeroo jalqabaatiif jalqabnu amma kuni gumiin Boko miidiyaan waan jalqabu kanarraan jalqabnaa sududuma ammee gara gaaffii deebii kennaatti deemnaa. Fakkeenyaaf torbaan kana keessa godina Gujii lixaa Bulee Horaa ganda qilleensoo fi akkasii mokkonniisa akkanuma ganda qilleensoo raasaa keessatti ummataa fi dargaggoota walta qabuudhaan dirqamaan qottoof waan qabadhaati abawoo dhaqaa bosona keessaa baasaa jechuudhaan abawoo basaasanuuf jechuu abawoo isinii baasuu qaba abawoo shanee jedhanii warri biltsiginnaa maqaa itti moggaasan jechuu kooti. Ana abawoo shanee waan hin beekneef akka jechuun fedhu garuu akkuma isaan jedhanii dubbataa jira. Abawoo shanee jedhamu dhaqaa bosona keessaa baasaa jedhanii ummata cinqaa turanii ammas ummata Oromiyaa guutuu keessatti Wallagga keessatti godina Gujii lamaan keessatti wanni kun deemaa jira. Mee isa kan akkamiin laaltu isin? Mee carraa dooktarii fallaadha. Mee dooktarii isa kan akkamiin laaltati? Galatoome ashee kun yaaduma guddaa mootummaan amma mootummaa fi jedhu ka biyya bulchu kun deemsisu badhinnaan biyya guutuu keessa waa inni deemsisu ilaalcha gadi buustee yommuu itti dhiyaattee ilaaltu keessattuu xiyyeeffannaa isaanii Oromiyaa irrattidha. Oromiyaa irratti akkuma kanaan dura yeroo baay'ee haasofne akkuma nama hedduunis beekuu akka keessattuu jiraattoti Oromiyaa keessaa namni Oromooti harka caalu xiyyeeffannaan isaanii Oromoo gubbaatti waan ta'eef beeku
kun akkuma yeroo hundumaa mootummaa guyyaanee keessas TPLF jechuudha. TPLF warra turan warra amma bulchinnaa fi jedhu kan dur ergamtoota TPLF tura OPDO yennaa jedhaman san turan. Kanaan duras nama dhallisaa yookaan sanyiin isaa Oromoo ta'ee Oneg jedhanii balleessaa turanii, Oneg jedhanii mana hidhaatti guuraa turanii, nami firaa fi aanteen deeggartoota OLF yookaan warra OLF keessa jiru. OLF yookaan adda bilisummaa Oromoo guma keessa jira yaadi sun. Yaadi isaan qaban suni yaada mirga keeti. Mirga keeti. Biyya keeti irratti qabaachuu qabna. Mirga keenya qabaachuu qabna biyya keenya irratti. Afaan keenyaan, aadaa keenyaan, seera keenyaan buluu qabna. Nama barbaanne filachuu qabna biyya sanya Oromiyaa keessattuu. Yookaan bilisoo qabaachuu qabna. Namni ergamtooti kaabarraa dhufan suni yeroo hundumaa dhufanii isi akkasii jiraachuu qabda nuun jedhuun qaban yaada jedhu yoo gabaasine akka nu galutti warra nu jibbanus warra nu jaalatanus yoo ibsuu barbaachisaa ta'eef Oneg jechuun yaada akkasii yoo warri nu jibbu akka itti ilaalu Oneg jechuun xinfanyaa warra ni ganxal jedhu fayyada warra akkasii irraa fottoquu qabna jedhu jechuudha. Fottoqiisin achirraa dhufa nuti warri karaa qajeelaa akkasii jennus yoo mirgi keenya nu eegamin fottoquun keenya fottoqa gaafachuun konstituushinii Itoophiyaatu akkas jetti. Eenyu anka 39 mamaan jettan sunuyyuu mirga haga irraa fottoquutitti jedha. Mirgi sabaa kaa eegamuu qabu jedha. Kanaaf ummata wanni isa rakkisaa jiranu yaaduma hirii gadi dhufe san. Mootummaa dargii keessas nama akkas Oromoo ta'ee fuula duran dubbatan malee funaananii ajjeesanii kaan duukaa bu'anii qe'ee isaanii warra isaanii gubaa turanii dargii keessa TPLF keessa akkuma san duukaa bu'anii nama Oromoo ta'e guma taappellaa ittiin namaan balleessan Oneg jedhanii turanii. Ergamtoota TPLF warra turan kunis amma bilbilinaa fi jettee marsaa fi jalqabde kunis akkasuma maqaatti jijjiirtee isa dur Oneg jettee nama jala deemtee warra dura deemtee karaatti himtee turree agarsiiftee eenyu fira akka ta'e dhaggisiiftee qaddee ijjeessisiisaa kaa ukkaansaa waliin mana hidhaa seentee achi basaasaa turte sanii maqaa jijjiirattee amma immoo shaane maqaa jijjiirtee OLF shaane jette amma OLF kun gubamaan si dhaggisiisaa shaane wanni jedhamu hin jirtu. Oromoo nama jibbisu Oromoo attamiin balleessina yaada jedhu irratti yaada hundaa. Maqaa baastaa hin caccasisaa miisneemmii gootee caccasistee kan nama biraarraa adda baachee taappellaa itti ijjeesan. Namatti ijjeesan malee wanni lafarra qabanii nama qabanii dhaqanii addee tokko dhaqanii itti nama geessan hin jiru. Addi bilisummaa Oromoo waajjirri isaa Shaggar keessa jira, Finfinnee keessa jira. Akkuma kadiree ollaa keessa deemtee abaawoo fidaa jettee adoo abaawoon fuula dura akka mormitootaa ta'ee reejistardii ta'ee dorgommii yoo birchaan dhugaa biyya san keessa deemu ta'e silaa dorgomuu fi karaa seeraatiin reejistardii ta'ee jiru. Siidaa warraa san jedhanii maqaa biraa baasanii nama waan hin jirre nama barbaachisan. Yoo nama mormu teete namni mormu uummata Oromoo guutuu namni qawwee fudhatee gadi bahee jirullee haa jiru. Yoomii yaada adeemsa kanarraa nama qabu sun waan uummata Oromoo oguma mataa keessa jiraatu. Namni qawween fudhatanis yaadaan adeemsi kun sirrii mootii jedhaa jira. Nuutis jedhaa jira. Adeemsi amma mootummaa Itoophiyaa qabate kun sirrii mootii. Adeemsi kun sirraa'uu qaba. Karaan sirriin sabaaf sablammoota Itoophiyaa akkuma konstituushinii Itoophiyaa jettu mirgi isaa eegatee biyya isaa irratti afaan isaatiin aadaa isaatiin babal'ifachaa afaan isiitiin barachaa lafa fi irratti nama isaa ta'u jedhee nama nu afaa jedhe sabni achirra jiraatu filatee isaan buluu qaba yaada jedhu.
kanaanen bultanu nutti isin bulchaa nu Itoophiyaa isin immoo Itoophiyaa mootii isin diina Itoophiyaati nuti Itoophiyaadha nuti immoo Itoophiyaa guddoo nutti eegaa isin Itoophiyaa guddoo isin diigaa warra jedhu yaada kana lamaan jiddu jira warri nuti Itoophiyaa guddoo durii kan Minilik fadhaafte Haile Sillaaseen fadhaafte Dargin fa'i qawween hidhattee aga funnaanii eegaa turte guddittii mataa irraa cite adoonu eegaa jirru amma garaa gargabbaqasuu sin deemtan tana eenna nu aka utubaa jala dhaabannaa isi utubaa kana jalaa fuudhuu deemta warri jedhu nutti isinii beekanu jira nu isin nuun beektanu yaada jedhu wanni amma gadi diqqeessinee ollatti olaalnee wanni ummata bulee horaa ummata naannoo saniin zoonota Gujii lamaan keessaa akkana amma akkas rakkisanuu fi mormiin cimtuun namni hidhatelle keessa yaaduma amma jennu kana hidhatee mormaa jirulle waan jiruufi nama san immoo maqaatti baasanii ummata sanille nama qawwee fudhate isaa warri qawwee qabu warri mootummaa ta'e dhaqee nama qaba qawwee yookaan isaan mormaaru yoo qawwee nama caccisiisuu danda'an ta'e caccisiisuu waan dadhabaniif amma ummata nagaa yoo itti seennee akkana jennee jiruu isaatti dhunnee jireenya isaa fonqolchinee haadha isaa jennee ijoollee isaa jennee abbaa isaa jennee akaakoo hayyuu nama gula buunee sun fira eebelu jennee gula jennee namni kun nu sodaatee caccisa yaada jedhu wanni kun garuu jara amma bilxiginnaa fi jettu ergamtoota amma beektaa xiinxala yookaan hubannoo siyaasaa Itoophiyaa kana adoobee kanu yookaan hubannoon isaanii waan murtaa'aa ta'e karaatti deemuu malan sirriitti hubachuu dhabuurra yookaan immoo karaa humnaa kun isaan waan fayyaduuf akkasitti luuccessee waan guba wadhaanuuf akkas nama rakkisa malee karaan kun sirrii mootii ummata ollaa gandoota akkasii yookaan aanota Gujii san keessa jiru callaa sarbitee yookaan ummata Oromoo sarbitee ummata Oromootiif sabaaf sablammoota sarbitee wanni sirraa waa hin jirtu wanni kun asirroochuun karaa dhugaatiin sabaaf sablammootiif bulchitee biyya isaanii irratti afaa ifiitiin hojjattee aadaa fi guddifattee nama fi barbaadde filattee akkasiin wanni kun salphatti wanni amma aanota zoonota Gujii irratti argitu sun wanni Wallagga irratti bal'inaan deemaa jiru kabeetta mirga dhaloota namaa keessallee darree sanyii duguuggaa deemee sanyii namaa nafarraa balleessuurraa amma milkinnaa hojjettu kun mirga namaa sarbuurra waan xiyyeeffate wama Abiy Ahmed Keeniyaa dhaqee OLF balleessuu qannaa jedhame OLF garuu finfinnee qarqaruma isaa waajjira adoo qabu wanni sun fedhiintaa bilxiginnaa keessa jirtu waa ummati Oromoo oguma irratti jibee hin fudhannu sinirraa jedheeru waa ummati Sidaamaa hin fudhannu isaanirraa jedheeru waa ummati Walaayittaa isinirraa hin fudhannu jedheera ummati Tigree isinirraa hin fudhannu jedhee jira ummati Beenshaangul Gumuz isinirraa hin fudhannu jedheera akkuma isa ummati adda Qimaantifaa warra akkasii sun guma irratti dideera Sumaalee irratti diddeerti Affaar irratti diddeerti yaadi kun yaada bilxiginnaa warri fi hin jedhu warri lafarra hin jirre warri Addis Ababaa fi waajjira Prime Ministerii sarkilii diqqoo keessatti wal qindeesse waa isaan deemsisanu wanni kun ummata keenya irratti xiyyeeffatanii illee yoo haga fedhan nama akkasii burjaajessan waan lafarra gabbu'ee danda'aatii mootii maaliif nuti nanu guminu waan kana mormanna ummati keenya dhibbarraa harki 99 yaada kana hin fudhatu yoo dimokiraasii dhutte nu eenyurrallee hin fudhanna bilxiginnaa dhiisii hambaa feeterrallee hin fudhanna yaada kana yoo immoo karaa dimokiraasii dhufin matriyeessa feetee jedhutte ummata keenya tokkoon keessa deemanillee yoo burjaajessanii akkas rakkisan nama sodaachisiisaan fira namaa ajjeesiisaan fira namaa hidhiisaan nama namatti aanu hidhiisaan wanni ummati isaanirraa fudhatu hin jirtu wanni isaan godhanu sodaachisanii akkuma kanaan dura baratame daandii takkattii sana malee daandii biraa irra deemuu waan hin beekneef namni Itoophiyaa keessaa diktaatiroota Itoophiyaa keessaa baatu hundumtu kanatti deemaa jira gabaabumatti kuni guutumaa guututti ummati keenyatti mormuu qaba ummata Oromoo caalumaan mormuu qaba sabaaf sablammiinis mormuu qabdi eessayyuu hin gahu yaada fashalaawaadha yaada kufuudha warri yaada kana deemsisu warra kufanidha jedhan gabaabumatti. Ulfaadhu wayyami Dr. waan gaarii nu kaastee jirta ulfaadhu
mee Adisha dargaggootaaf qotee bulaa harka duwwaa jiru dhaqiitii aba'oo balleessi ati jedhanii ajajatti kennanii cinqaa oolan egaa ammas cinqaa jiru bakka wayiitti dhaqanii ummata kanaan akkana isin yoo aba'oo kan dhaxxanii akkanan goone isin ittuu mataan keessan shaneedha maaliif mataa fiiti kaadireen kun dhaqee aba'oo sana dhaqee hin barbaanne bosona keessa maaliif qotee bulaa dargaggeessa Oromoo kanaani nama nagaan jiraatu tokkoon ati dhaqee aba'oo barbaade jechuu barbaada maaliif barbaade abiyyummaan mataa isaa dhaqee aba'oo sana hin barbaanne harka fi mataa isaati maaliif ummata irratti akkas godhu akkamiltu batta kana dishaame akkamil laata ashe ulfaadhu wayyame duraan dursee galatoomedhaan Dr. Uddeessaadhaanii yaada inni kaase hunda guutuuf fudhadha yaada sun yaada kiyya ammoo waan middaa bitaa itti maxxansuu malee alle yaada tokko tokko kaasuu barbaada malee yaada Dr. Uddeessaan kaasee dhibbaan dhibbatti naa toleen. Na yaada dhibboo middaa bitaa jiru alle katti dabaluu barbaadu waan takka dhagguu barbaada. Waan amma bilxiginnaan godhan jirtu ummata bulee horaa yookaan ummata naannoo Gujii kana baattee abaa'oo barbaadaa bosona keessa jetteeni dullaa qassiittee eboo qassiittee badda bobbaatte kana achirra dhaabadhee yaada sadarkaa addaa ilmaan nafxanyaa ideoloojiin abiyyi deensifatu eessarra jira jedhee ta'ee alle haga kiyyatti isaan gamaggamuu barbaada. Addaa saatii addaa kanarratti ideoloojiin yookaan beektaa yaadi ilaalchi mul'anni nafxanyaa ka jiru bara elemoo qilxuufaa jaarraa abbaa gadaafaa leencoo lataafaa galaasaa dilboofaa bosona galan bara sani irra dhaabatanii rannatta mul'achaadha yaadi nafxanyaa irra dhaabattee adda ummata kennaani abaa'oo bosona keessa barbaada ka jedhanu bakka gaafa baaroo tumsaafa bosona gala abaa'oo barbaada gaafa guyyaa bara sani waggaa mo'ee qaadhaa taa ilaala abaa'oon gaafas bosona galaati warrootiin gafa maqaa sii dubbichaa tattaafatu adda warri ku eessarra dhaabatee warri bilxiginnaa kuni eessarra dhaabatee Oromoo yookaan abaa'oo safara jira yoo ta'e an jedhu waan samii fi dachii garaaf dugda jechuudha. Maaliif yoo kana naan jettanii bare abaa'oon bosona keessaa baate magaalaa galte magaalaa keessaa baate sammuu namaa keessa galteetti bare warra isaan dullaatti kennanii barbaada ebootti kennan eboodhaan barbaada abaa'oo bosona keessa jedhan turu abaa'oon bari sammuu namaa keessa galteetti hafuura taateetti bara manfasaa bara faallaa barbaada jiranii bara abaa'oon bari bosona hin jirtu abaa'oon bari hafuura sammuu kiyyaaf keessa jiran gabaree isaa itti taphatanu ka dullaatti kennanii abaa'oo bosona keessa barbaadaa jedhanu warra baddaa oofas keessa sammuu isaanii keessa jirti bara abaa'oon isaani jalqaba gaafa galaasaa dilboo leencoo laxaafaa baaroo tumsaafaa bosona gala guyyaa gaasanii mataa Oromoo keessa abaa'oon hin jiru mataa Oromoo keessa abaa'oo galchichaa fi dirqamoota hayyooti kenna suni bosona gaafas gala
dhugaadha gaafas abaa'oon bosona jirti. Adda bosona keessaa baatee bare magaala keessallee baatee mataa hunda keenya keessa galteetti bare abaa'oo. Addee jirre haga beekta dammaqicha isaaniitiis sadarkaa adda Oromoo irra jirti. Warri nubutu kun kottee duudduu motii bari sammuu duudduu yookaan surri duudduu jedhee wanni dubbadhuufi bari kana. Sadarkaa uummata Oromoo dammaqee irra jiru quban qabanuu bara. Sadarkaa abaa'oo irra jirtu quban qabanuu bara. Abaa'oo adda hafuuraa bara. Manfasaa bara. Akka afaan isaaniitillee. Sammuu namaa keessa galteetti bara abaa'oo bosona keessaa baate. Abaa'oo bosona keessaa mootii bara adoo itti beekan. Galma tokko yaamanii yoo wanni abaa'oo bosona uummata bosona keessaa baasuu odoon ta'in sammuu Oromoo keessaa abaa'oo baasichaa fi galma kireeffatanii uummata galma yaamanii uummata kana keessa mataa uummata kanaa keessa abaa'oo baasichaa fi yoo dandeettii qabaatanii yoo yaada mo'ataa qabaatanii yaada san bari uummata nyaachisanii uummata san keessaa galma keessatti bosona dhaquun barbaachisu galma keessatti walitti uummata yaamanii abaa'oo akkana jedhanii yaada abaa'oo caalu. Hafuura abaa'oo caalu. Uummata dhiheessanii abaa'oo bosona keessaa mootii bari sammuu namaa keessaa baasuu mala. Isaan bari wanni bosona fiiganuu maali? Mataa isaanii ammallee bosona jira. Maan jedhaa ture Dr. Maraaraan wayyaaneedha akkanaa jira. Wayyaaneen gammoojjii yookaan barahaa baatee dhuftee magaalaa galti malee sammuu isaanii keessaa barahaan hin baane jedhaanii ture. Yoo adda teettee milsigiddaa laattu isaan abaa'oo jedhanii jaalle maroo kana. Jaalle gollicha kana baddaa keessa arganna jedhanii baddaa keessa barbaadan. Bari jaalli mara ofii jaalli gollichi mataa uummata Oromoo keessa jiranii bara. Qaama uummata Oromoo ta'anii jiranii bara. An ammallee biltsiginnaadhaaf aduu waan beektaa warra gatii qabu taatee nama wayaadu tokko taatee taate. Bosona uummata bobbaasina galmatti uummata kana galma walitti qaba yaada abaa'oo injifata yaada caalaa amansiisa mataa uummata Oromoo keessa abaa'oo baasaa jedhaadha yoo dandeettii qabaata. Abaa'oo mataa uummata Oromoo keessa jira. Magaala keessaa batu nama tokko ana yoo akka dhuunfaatti najjeessane ana akka dhuunfaatti yaadi abaa'oon ana waliin duute jechuudha akka dhuunfaatti beektan. Yoo san hin ta'ine eboon akka kennane girnoofin akka kitane bosona san keessa deemaa yoo oole jaldeessuma walii iyyaa oola mala abaa'oon beektaa mataa kiyya keessa jirti nama argachuu hin dandeenye. Karaa faallaati. Kanaafuu abaa'oon waa isaan barbaadanii bosona keessa dhagganuu miti. Bosonni abaa'oo ummata Oromooti. Ka magaala jiru ta'e, ka baadiyyaa jiru ta'e, ka Ameerikaa fi Awurooppaa biyya addunyaa kanarra faca'an ta'e bosonni abaa'oo ummata Oromooti. Ummata isaan birbisa kenna keessa barbaade. Waddeessa kenna keessa barbaade. Daankiraa kenna keessa barbaadan abaa'oo achi jirtu bare. Abaa'oo ka itti shittite ummata isaa keessa kee ajjirti bare.
Kanaafi hararoon dirra barbaadaa jira. Nama gaddisiisa yeroo tokko tokko amma namoota akkana jira. Yoo mootummaa jedhanii mootummaa miliyoona 110 oliisan ummata akkasiisa mootummaa jedhanii yoo bulchaa jiraata. Yoo surrii akkanaatiin yaada ite waan nama rifachiisan. Maan jedha isi jecha tokko jira bara. Wallaalaadhaaf falmadhee wal morkee argachuurra wallaalaadhaaf wal morkee argachuurra beekaadhaaf wal morkee dhabuunaa wayyaa waan jedhamu takka jiru. Amma yoo dhaabatti dhuguma isi ummati kun jarritu mootummaa dargaggeessa Oromoo tokko ganda tokko keessa ijjeessanii waraabessa nyaachisuu awwaala dhoobbuun sammuu kana keessaa abaa'oo baasuu hin danda'a. Dhiiga ummata Oromooti maaliifi rakkoo Oromoo roorroo Oromoo waa Oromoorra jira. Yaada injifataa abatanii Oromoo keessaa gadi dhalatanii dhiibamanii kabayanii adda bilisummaa Oromoo. Bari namichi abaa'oo dhalche bari Maccaaf Tuulama Taaddasee Birruu fa'aa bari Maammoo Mazammirii fa'aa bari. Warri abaa'oo dhalche bari abbootii isaanii bari. Warri sun gaafasi abaa'oo ummata keessaa dhabanii sammuu keessaa dhabanii jennaan bosona galanii eegadha abaa'oo mataa Oromoo keessa galchina jedhanii baaroo tumsaafa bosona galanii bara. Bara Mangistuu Hayilemaariyaamii biraa baatee baaroo tumsaafa leencoo lataafa bosona galtu addaallee nafxanyaa waggaa 40 waggaa 50 duuba addee Mangistuu Hayilemaariyaamii isa dhaabattee abaa'oo bosona keessa barbaadaa jiru. Abaa'oon guddattee ummata Oromoo keessa galteetti. Ummata Oromoo eessa quba? Oromiyaa keessa quba. Magaalaa Oromiyaa hunda keessa quba. Awurooppaa fi Ameerikaa keessa quba. Bakka Oromoon jirtu kana hunda keessatti mataa Oromoo keessatti dagaagee alaabaa ifi mirmirfata mataa Oromoo keessa. Yoo dandeettan gadi yaada gadi dhalchaa gadi baasa. Isaan bari yookiin Jawaar Mahammadi Beqqalee Garbaa Koloneel Gammadaa Abdii Raggaasaa Hiqichaanii waan abaa'oo ummata Oromoo mataa Oromoo keessa baasuu dandeenyu isaanii bara durii bakka maan jedha isii ummata Oromoo hoggana isaa rukutaa yoo hoggana isaa rukutanii namoota isaan duuba jiran hin faca'anii jedhan irraa waggaa 50 yookiin waggaa 60 dura yaada ture bara. Ammallee adda leencoo badaa Jawaar Mahammadi hidhuun Beqqalee Garbaa hidhuun Abdii Raggaasaa hidhuun Koloneel Gammachuu hidhuun yookiin akka isaan beektaa falfalan kana maroo jeesuun adoo isaanii taate waan beektaa ummata Oromoo kana facaasan kaayoo isaa abaa'ummaa qaban kana facaasan fakkaata. Wanni hidda horatte sammuu keenya keessa galteerti. Ummata doofummaa ifiitiin bosonaan naqanii ummata naannoo Gucii kana. Abaa'oo bosona keessa barbaadaa jedhan. Abaa'oon beektaa gadansaa miti. Gafarsaa motii bara. Leenca bosona galuu motii bara. Abaa'oon bari leenca mataa namaa keessa galeeru bara. Leenca mataa Oromoo keessa galeeru bara. Keessaa baasuun dandeettanuu bara. Adoo dandeettan taate.
addunyaan tun guutuun nami Oromoo gargaara odoon jiraatin ofirra irkannaadhaaf cituu didicha addunyaan tun duuchitu irra roorrisa aawan hoggacha nuti bar ijoolleen bara kana jedhu yookaan amma jaarroleedha nuti ijoolleen nu duuba jirru bari hoogganoota kenna islaama kiristaana gargar baya islaama kiristaanaan gargar baya jedhanii gaafa isaan gara biyya Sumaalee gad deema gargar baasanii rukutichaaf ijjeesichaa jennaan ni Oromoon saba tokko qaama tokko kiristinaan islinnaan waan guyyaa keessaan nutti dhufe Oromummaan garuu hundee kenna achirraa biqilne islimnaanii mootii kamanaa baan kiristinaanii mootii kamanaa baan Oromummaa kennan manaa nu baase jedhanii bari leencota akkasiitti bari nu dhalche sammuu kenna bari warri nu jaare isaanii bari abaa'oo bosona keessa jiran bari warra santi bari warra gaasan beekta eenyummaa isaaniitiin boolla takka awwaala gaafa sanirraa ka'anii bari abaa'oo ummata Oromoo mataa keessa ijaaranii bari kanaafuu warri bosona keessa abaa'oo barbaanna jedhanii jedhanu maan jedhasi raatawaan gara raatawuu wannii godha haa raatawanii itti dhaabadhaa laalaa taajjaba achirraa kaasaa isaan xiinxala haga isaan waa beekan haga isaa ummata Oromoo beekan asirra dhaabadhaa laalaa jedhee beektaa jedhee asirra gabaasuu barbaadaa shi. Mee Adisha asirratti waan takkaa si gaafatuu barbaada. Ummata qotee bulaaf dargaggeeyyiin dhaqa harka duwwaa barbaada jechuun kun bara baadummee sananii nan qaabadha. Fanjii Eertiraan xalaftee xamaddee lafa keette ilmaan Oromootiin irra gangaladhaa jedhaniiti isaan duuba ta'anii ofii hafan. Isa kanaan maalii wal fakkeessitame isa kanaan waan wal fakkaatu fakkaata. Dhaqaa deemaa isin harka duwwaa dhumadhaa. Nama mirga ifiitii falmatu tokko dhaqee atini waan falmatuuf utuu beenne dargaggeessi kun waan dhaqee abawoota abawoon wal dhabuuf abawoon isaafuu falmataa jira. Mirga ummata kanaatiif falmaa jira. Mirga keetii namicha falmu kanaan dhaqiitii isa irratti eeboo qabadhu dhakaa qabadhu dhaqi isa qawwee harkaa qabu kanaan walta bu'iyaati du'i jechuu maaliif barbaachisa? Isa kanaan wal bira qabdee na laaltu akkam daqiiqaa tokko keessa mee kana naatiin taate. Ayya kana tokko ati yaada kaatte yaada gaarii. Yaada na amasi bara santi ana amanutti ka bara sanitti akka ummata sanitti ummata Oromoo doofaa ka achi fageessee waa dhagguun dandeenye middaa bitaa dibbeetti dhaananii Itoophiyaa jedhaniini adewaadhaaf Fakkenna adawaa yosii jalqaba bara qaalaaniin taankiif xuyyaaraa dhutte gara waraana 30,000 baatte abaa'oo maannoo Oromoon gaafas waraanni waaltaa'e ka Itoophiyaa gaafas hin jiru waraana Oromoo waraana Amaaraa waraana Walaayittaa jedhamee jira malee waraanni amma akka biyyaa tokko waan ta'e gaafas hin jiru. Oromoon 30,000 baate. 30,000 san keessa Xaaliyaanii Adiwaarratti xuyyaaraaf taankiidhaan duultee dhuttu Oromoo biyya keessanitti wagalan jedhanii gowwoomsanii waan biyya keetti gale jedhaniini dhugumaan gaafas biyya fi dhugeeffatanii warri dhugeeffatellee jiru dhugaa jira si'an biyyi tun biyya sobaa ijaaramte ta'uu barree gaafas
deemanii taankii waan gaya fardaan yaabanii taankii irra baanne yoo baas anaamoti abbaas waan kana seenaa kana akka gaarii deemu ummata Oromooti dabarsaa ture Haacaaluu hundeessaa fardooti kenna adawaarra ragaa baanu jedhu DNA'n lafti adawaa sun biyyeessu fudhatte DNA'n laallamtu man jedhani biyya jedhani dammaqa yeroo sani jiru walbila qaddeeyyo atinaalti waan biyyarra waa haqa keetirra bitumaa keetirra adhaamoti gaafas nichi jiru amma ammoo as garagal baadimme jedhanii doofaa hundamman kawata kan jennu fanjii ofi duraa kaafatichaa fi gaafa shaabiyaa fi wayyaanee bu'aa lafa Oromoo irratti hanna lafa Oromoo irratti wal dhabanu ilmaa Oromoo hadiigaa Oromoo taate doofaa kada kafirra garagalee waa yaaduun dandee dhaqee bakka hin taane gammoojjii muka tokkocha biqilchuun dandee keessatti biyya abbaa qabdu biyya abbaa isaanii dhiisanii biyya abbaa qabdu doofummaa isaaniitiin kan dhumachaa ture. Achirra dhaabannee adda yoo abaa'oo bosona Oromoo keessa jiru ifi dura oonnee akka dur barata adawaarraa kaasanii baadimmeerraa kaasanii akkasa Oromoo ifi dura oonna jedhane ka bosona jiru bari Oromoo dammaqe kaatti oofatti rabkunillee akkuma gafa siinjedhichaa tattaafadhee bari Oromoo abaa'oo mataa keessa jaaramtee bari ka bosona jirullee duraan dhibeettaa waa isaa waggaa 50 dura waggaa 30 dura yaadanii Oromoo fanjiif dura kaaftichaatti oofasanii ka bosona jirullee beekaa bari kaasii dirqisiisanii afaan qawweetti oofan kullee beekaa bari muka yaadee laalaa bari ka bosona jiru kun isi eenyu dhufaa jira baddaan baalee bari raga baddaan gannaalee tabujii ragaa bari gaafa wayyaaneen abaa'oo barbaanna jettee bosona keessa Oromoo oofaa turte waraana hiriirsitee isaan deemtu muka yaamanii beekta muka gubbaa caqasanii ka dura deemaa jiru eenyu jedhanii ilaalan jechuudha. Oromoof dura asideetti dhagarte eekatti aanu eenyude guruupiin duubaatti dhagarte Tigireedha. Rasaasi katti bahu ka Tigiree ka walakkaa ture ka wayyaanee san jechuudha. Waa amma isaanii Oromoof dura asidee lafa Gujii tana keessa yookaan lafa Oromoo tana keessa Oromoo ifi dura oonnee irbaata rasaasaa goona jedhamu ka rasaasa ka bosona jirullee bari quba ifi beekaa bara sammuu isaa beekta sammuu keessatti beekta hangafa isin jedheenaa bara ijaarameera kaasii achi deemuun sammuu isaa beekta ijaarameera kuni faashina darbe yookaan uqubii nyaatamte warri beekta sammuu isaanii kottee duudaa warri keenya jedhu kaan sammuu duudaadhaa bara waan bara kunno baroo tumsaafa bosona gala galaasaa jilboofa bosona gala ammallee achi dhaabatanii yaadaa jiranii bara hanga nu fagaannee deemne quba qabanu siin jechuu barbaadan yoo na hubattee jira. Ashi ulfaadhu wayyami Adisha. Mee doktor akka ati argaa jirtutti yoo quba qabaattee bara baay'ee Oromoota sobaan akka isaan dhumataan godhanii fixaa turan maqaa Itoophiyaa maqaa maaniitti moggaafatanii. Amma immoo Oromoo muka muruu jedhan beektaa maan jedhanii bosonni gisee takka badii sibiilli kun xagaraan kun yookiin nu fixe jennaani. Lakki isa maanti isin fixee miti isinuma wal fixee waan jedhamu jiraadha mammaasa keessa. Waan akkasii Oromoo irratti tolchuu barbaadanii warri kun Oromoo caallee qaroomne jedhanii
Ati isa kana akkamiin ilaalta Dooktar? Mee daqiiqaa tokko keessatti naa xumurii gargaaffii lammaffaa seena. Galatoomaa ishee. Wanni beektaa wanni kun I think muuxannoo Itoophiyaa irraa hubannus akkuma jiruun arginetti wanni amma deemaa jira kun waa haariyaa miti kanaan duras deemtee turte amma sooma dur deemaa jiru kanatti itti fufee jira. Wanni guddoon maani waan amma adoola jedhe sanii wanni guddooni yooki ifi beeki yoo if wallaalte waan namni siin jedhe beeki jedhanii waan jecha jedhanu jira. Yoo siyaasaa beekanii deemsisan guddoodhaansa. Yoo siyaasaa wallaalan deemsisuun hin beekne keessa garuu adoo waa irra darrallaalanii beekaarraa hubatanii itti deebi'an yookaan hubatanii deemsa isaanii sirreeffatanii guddoodhaansa. Fakkeenyaaf gaafii ati gaafatte ispeesifikaalii ummata wal aasisuun yookaan fira wal aasisuun warruma irratti akka diinaa ilaalan ta'u wal aasisuun Itoophiyaa keessatti waan akka malee yeroo dheeraaf tolchaa turanii akkuma silaa doola jedhee addee guguddoo beektaa humna nama hedduu barbaachistulleetti ummata keenya badhaa waan ta'eef ummata keenyarraa nama fidatanii sabaaf sablammoota adda addaa Itoophiyaa keessaa walitti qabatanii yennaa barbaachisaa ta'e waliin humna isaaniirraa dabalanii Itoophiyaa jedhanii wal fakkaatanii fakkeessanii akka nama biyyaaf illee fakkeessanii waliin itti duuluun jira. Yennaa achirraa garagalan garuu warrumatti gargaaramanii addee guddoo silaa hojjatii hin dandeenye yookaan itti callaa hin dandeenye isaa humna godhatanii ittiin waliin moo'an kan garagalchanii fuma isaaniitti balleessan. Fakkeenyaaf akkabaabii keenyatti si himuu fi tanaan dura yeroo dargiin ture dargii mormaa ture ummati keenya akka malee mormii guddoo godhee ummati keenya harki caalaan dargii morma ture gizee warri TPLF fi ETL warri Eritrea Liberation Front fi Tigray Liberation Frontiin OLF lolaa turan sanii ummati keenyas dargii lolaa ture. Yeroo ummati keenya dargii lolusummaan godhaa turanii ummata keenya addee lama qoodanii warra mootummaa deeggaru jedhanii qawweetti baasanii warri kun warri immoo mootummaa mormu qawwee bitatanii qawwee addee biraa dhaqanii fudhatanii achi asaa'u ummati keenya addee lama citee obboleessi asi fajira ta'a obboleessi biraa immoo abbaan achi asaa'aa ta'a addee lama fooyamee wala'aa turanii yennaa ummata keenya ka alaalolu santi duulanuu warra biyyaa walta qabanii wotaadara dargii dura addee lolaa santi oofuu harka caalu warruma keenyatti asii achillee a'aa ture gaafii lolanii obboleessi asii achi a'aa obboleessi biraa immoo obboleessi miti nama sanii achi asaa'aa obboleessi isaa ka gama sanii asaa'u du'ee obboleessi asii achi immoo warra asii achi keessa jira obboleessi kiyya du'e jedhee galaa garuu diina warra kana waliin duulee asii achi ture namni achi du'e garuu fira isaatii yookaan immoo abbaa isaarraa horii fuudhanii obboleessi isaarraa horii fuudhanii galtee horiin kun horii warra keenyaati waa akkasii deemsisaa turan. Wanni sun amma laali namuma isaan mormukaan walta deebisanii walaasisanii isaan keessaa immoo bu'aa baasuuf yaalaa jiran. Fakkeenyaaf ummata akkabaabii keenya sanii isaan mormee isaanii duulu san akka dingataa yoo adoo isaan qawween fudhatiin qabanii akka isaa Eertiraa dhaqanii yookaan TPLF fi Eertiraa Liberation Front fi Tigray Liberation Front a'an fuudhanii Tigray Asmaraa geessanii isin nu awwuuf achi asii alaa jirtanii amma immoo waa isin aata isin dhaggina jedhanii ol geessanii Eertiraa jedhanii qawweetti baasanii. Laala kun amma mishinii amma mootummaa Itoophiyaa waa akkasii irratti xiyyeeffateera yeroo hundumaa. Waan gaggabaadduu namatti hin soddee
gurmeessitee fira wal sadeebistee ati immoo dugda duuba dhaabattee yoo firri wal dhukkeessee wal ijjeese ati immoo ajandaa uumtee fi warri sun shittaa akka amma sun shaanee nu isaan mootummaa warri immoo badaan akka malee baduu qabu qabamuu qabu shaanee maanii jedhanii sobanii abaa'u akkas jedhanii maqaa xureessanii isaan immoo yoo warri kenna jirraa fudhatee duulee warra ijjeesee warra sanii dhawaanii wal ajjeesanu isaa irraa agartanii warra sun hama isin balleessisaati mootummaa Itoophiyaa waan jedhan kana maanii jedhanii soba kijiba isaanii kan benefitii isaanii irratti hundaa'e isa uumanii akka ummati kenna wal dha'ee hundi isaa waan hin dandeenye hundi ummati kenna guddaa waan ta'eef yoo deebisee wal dha'e wal isaan tajaajiluu danda'a walirra faallaa cimaa waan fiduufi waa akkasiirra gargaaramuu barbaada isaan amma lolli amma bilchiginaa amma gabaree dura oottee wataadira dugulaa oo exactly the same style dargini gabaree itti izbaay sharaayiti jedhanii ingilisa afaa amaaraati izbaay sharaayiti jedhaniini qawweetti baasanii komaandii qabdii ajajaa qabdii bataam armidnoo lookaalii forsi akka amma milishaa addaa tajedhan sana fakkaatti achi aatii warri isaa mormumoo achi ase warra lamaantu wal akka malee balleessaa isaa achirraa bu'aa argata kanaaf amma yeroo amma ummati kenna yeroo sanis hin beekaa garuu caalaatti ammarra beeka maaniifi amma waan ta'e guma nama dhostuu hin danda'anu halkanii nama hadhaasii fuudhanii jeessan ganama dhage'amaa ka hararii fuudhanii jeessan ganama dhage'amaa ka wallaggaa fuudhanii jeessan ganama dhage'amaa ka arsirraa fuudhanii jeessan ganama dhage'amaa booranarraa wallorraa akkuma kana yeroo sanii eenyu akka eessaduu maa akka isaan godhan namni beeku hin jiru ollaa tokko sobanii akkasiin balleessanii ollaan biraa akkasaa ollaa san balleessaa jira akka nama akkasii sobanii jeesara hin beeku hadha garuu kijibi sun caalumatti ifeera nama gumaa fi ummati Oromoos baay'ee harka dhibba keessa harka 99 wanni bilchiginaan deessu kijiba ta'uu hin beeku sobaan sossobanii fakkeessanii Itoophiyaa nulla Itoophiyaa nulleen nu Oromoo Itoophiyaadhaa afaa Oromoo banal yoo Itoophiyaa nun jedhuun barbaadin lafi sun lafatee namni nurraa fudhatu hin jiru yoo lafa san nurraa fudhatin Itoophiyaa jechuun kenna hin oolu garuu nuti akka isaan jedhan sonu Itoophiyaa jedhu nu ifu nun latti teennaa afaan kennaa lafa san irra dubbannaa aadaa teenna guddifannaa biyya teennarra nama barbaannu filannaa bakka yaadin nu jedhaa jiru kana jechuu akkuma doolan qafa jedhee akka mootummaa Itoophiyaa kanaan duraas akka ammaas amma jirus akkas jechuun nama warra Itoophiyaa balleessu Itoophiyaa guddoo isaanii warra yaada balleessu jecha yoo nuutillee Itoophiyaa amma sobanii maan jiru nuti gosa hin qabnu gochi nuti Itoophiyaa fakkeessuuf beekama waanuma gosummaa isaanii adoo beennu eenyu fa'a akka madaala eenyu fa'aaf akka mormaan yaada eenyu akka beeksisan maal akka barbaadan adoo nuti hubataa jirru nuti gosa hin qabnu nuti Itoophiyaa jedhan sobanii garuu eenyu akka ta'e maa akka isaa hojjetan fe'intaan isaanii maa akka ta'e nuti uummata Oromoo guminuu ifatti beeku uummata Oromootiin beeku sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiru sin beeku diktaatoroota Itoophiyaa garuu yaaltee dadhabde kanaan dura fakkeenyaaf Mangistuu Hayilamaariyaam maal jedha izigaa astaataqin izigaa wada wallaggaa sinillee kan hin beekuu ilaale shikirtaa izii galchuu haala Mallas Zeenaawii maal jedha ቀን ከኛ ጋር ማታ ከኦነግ ጋር ነው የምታወሩ ቪዲዮ ሲፋቅ ኦነግ ይሆናል በቃ ወጣና ደቀ ባለሽ ነጀ ጀለፊገ ናማ ሰቦኑማ ኦሮሞማ ቀቡከሳ ባሴ አጣራው ዋን ዳደበፊ ፍረስትሬሽን ይሰዱማ አካት የደ ዳደበራጀ ብልጽግናን ተላላኪ ኦፒዲዮ ትረኩን አማ ያዱ በሲፈ ለፍራ ሁበት ሰን ረበራቴ ታካጫሉ ጀነ ጫላዮ ኦላ ባንደ ራሻነ ምናልባት እንደንደነ ሀያ በጀዱ በንሰም ፈካቲ ደርጊራን ያሻሸላኒ ቲፔል ሪፍራ ሀጋ akkamitti sirreessuu barbaadani caala ijjeessanii caala very crude administration waa'ee gadi buusanii akkasiin sirreessuuf yaalan suni gaafa Abiy Ahmed silxaana dhufu
أباو أما سان مقابرات يا لانسون نما مرتاح ترى حتى يدتل على حركة إباس لوكان حركة إباس أنت بدأ بليه ماني wrong way rakkoo jirtu karaan taaneen hiikuu yaalu kanaaf ummata Oromoo isa tokko kaachee isa tokko waraansitee wal balleessu yaalameera kanaan dura yaada kanaan dura godhamee in hojjetu borus in hojjetu addas hojjetaan jiru ummata Oromoo isaanirraa dhibba fudhachuu diduu qaba ammas didee jira mormiin itti fufuu qabdi karaan sirrii mirga kenna hin arganna hin bilisooma ummati kenna ammas wani shakkan hin jirtu oneegi jechuu akkuma adoolaan gafa jedhu gabaamatti yaada male nama qawwee keessa daggala keessa barbaadanii waan qabanii bor biyya nageessisanii mu namni qawwee asitti feetee barbaachisu sullee bilisummaa isaa hin fedha ol afaa isaatiin dubbatuun fedha nami sirna caccabaa boru kanaan dura kufee akkanni dhufee afaa biraatiin nurra ta'ee dikteetiin nu godhu barbaadu hin jiru bilxiginnaa isaallee adoo dhugaa dubbadhu mana addaraashii warra isaa marra warra bilxiginnaa san duraa gorsitee mana biraa keessa keettee maan barbaada jettee nu goma kun waan takkattii barbaada namni sun guminu qawweetti nattee tajaajila adda addaa irratti sossobdee isdura ooftee waa wodhaanuu dandeettaa in the end is gonna fail aysara Galatum. Ulfaadhu wayyame baay'ee waan nama ashe daqiiqa tokko naa kenna ayyee sii kennaa eegadhu dhuguma waan baay'ee nama waan kana ikkataatu ishi sii kenneera meetti fufi waa'ee aba'oo kana innaa kaasan beektaa maal jedhan seetaa marroo ajjeesnee marroo jechuun yaada akka ta'e nami yaada namaa ajjeesuun akka hin dandamne waan ibsitaniif baay'ee isin galateeffadhaa mee adishaa achi fuuf ilaa amma beekta waa yaada beektaa yaada tokko beektaa eegama doktarichi waan sablammootaa kaase keessa wayaadi tokko dhufe amma waa amma sablammuu ummata garaagaraa kana waan wanni jedhee doktarichi yaada gaariidhaa kaasee yaada biraa mataa keessatti hima jechuu amma maayyuu ati amma wanni ati jette bilxiginnaa barii bosonaa Oromoo keessa abaa'oo barbaadaa jiru. Akkuma gafa jenne abaa'oon bosona keessaa baay'ee sammuu Oromoo keessa galeera jenneen. Amma wanni amma yaada argaa jiru bari abaa'oon kaayoo isa interestiin inni ummata biraa waliin qabu. Fedhi isaanii wal fakkaatuudhaan mataa Sidaamoo keessa galeera. Mataa Walaayittaa keessa galeera. Mataa Qimaantii keessa galeera. Mataa Aagoo keessa jira abaa'oon maani interestii isaaniitti wal fakkaatu. Kanaafi bosona dhiisanii ummata Oromoo keessan leebbaa'ee Sidaama keessa jira abaa'oon yaadisaa maani yaada Sidaamaatiin wali qooda sheerii walii godha. Kan Walaayitaatii hoo walii sheerii godha wal fakkaata. Ka Aagootii hoo Aagoo wal fakkaata. Ka Qimaantiitii hoo Qimaantii wal fakkaata. Kanaaf yaadi isaan bosona keessa gammoojjii keessa barbaadan Oromoorraa dabaree ummatoota garaagaraa ka ollaa Oromoo keessa jiru dhugaan jirtu. Fedhiif interestiin wal fakkaatu. Saboota Sidaamoo keessatti, Walaayittaa keessatti, Qimaantii keessatti, Aagoo keessatti, Sumaalee keessatti, Sumaalee durumaanuu bara dheeraa wal fakkaatti qabsoo isaanii. Kanaafi wanni abaa'oo bosona keessa barbaadu jedhani isaanii gaddaa jira warra abaa'oo bosona keessa barbaadu. Haga isaanii duuba hafaa duuba nami hafee wadandamataa bara. Gowwa wallaala hafteen qabne. Addee abaa'oo jirtu samiif dachiidha wali argamu. Kanatti dabalachuu barbaade dhiifama. Ulfaadhu wayyame adishaa dhugaa jette maaniif interestiin abaa'oon qabuuf interestiin saba Oromootiif interestiin sabaaf sablammii yoo saba tokkoon ta'inii ala
interestii wal fakkaataa qabani. Kanaaf nama ofiin of bulchuu jibbu hin jiru. Nami mana ofii keessatti an of bulcha jedhu yoo jibbu jiraate abawoo jibbuu ni danda'a jechuudha. Lakki ati mana kiyya keessatti kooyi na bulchi nami jedhu yoo jiraate abawoo jibbuu marroon naaduu gollichi naaduu jaalsanyiin naaduu tokko naaduu anu jechuu danda'u qaban. Maaniif seetaati? Yoo kaayoon mana keenya keessatti isin warri duri nugusa teetani ati nugusa naa teetee na bulchi jedhu yoo jiraate yaada kana fudhatuu danda'a. Nami yaada kana garuu hin fudhanne nami mana kiyya keessatti nan bulaa mana kee keessatti bulii ollaa teenee waliin nagayaan jiraanna jedhu kamuu yaadi abawoo mataa nama sanii ummata sanii keessa jira. Ummata Oromoo miliyoonaaf 60 darbee ummata Sidaamaa fitta dabalatee Sumaalee sabaaf sablammii baay'ee fitta dabalatee yoo xiqqaate yaada miliyoona 80-90 yaadni abawoo keessa seenee jira. Yaada kana balleessuun gonkumaa waan danda'amu miti. Yaada kana balleessuu jechuun maal gochuu? Gaaffii san deebisuun furmaati isa kana. Ummata hiree murteeffannaati gallakkisuun furmaata kana. Yoo furmaata kana hin fudhanne anattu sii beekaa waan an jedhe fudhadhuu jechuudhaan abawoon gonkumaa akka hin banne warri biltsiginnaa deeggarus warri biltsiginnaa ta'es warri nuti Minilik deebisnaa Haile Sillaasee deebisna jedhanii yaadanus kaayoo warra sanii galmaan geenya jedhanus kana beekuu qabuun jedha. Ulfaadhaa wayyamaa gara gaaffii kiyya lammaffaatti deebi'allee irra buufadhee beekta. Beekta waan tokko si dabalaa achirratti jecha tokko si dhala. Fakkeenyaaf beekta amma mirga keessi eegamu jechuun beekta ollaa keessirratti biyya keessirratti mirgi keessi eegamu jechuun fakkeenyaaf waan mirga keessa waan takkatti haa fudhannu fakkeenyaaf afaan keetiin barachuu fakkeenyaaf. Anin qabadhe yennaa kutaa tokko barumsa gallu astama barsiisaa callaa afaan Amaaraatti beekaa namni tokko afaan Amaaraan beeka. Sila ak yoo nami kilaasii keessa nami dhibba yoo jiraate nami dhibba afaan san hin beeku namichi tokkocha afaan nami kun guma hin beekne hin barsiisa. Hagam akka fugguu ta'e laa. Sila nama dhibba sanii nama afaan san beeku dhufee barsiisu malee moo nama dhibba ka afaan hin beekne ka afaan biraa beeku dhufee nama dhibbaa kaan akka gurra duudaa dhufee achitti barsiisu malee. Hagasan fugguu ideensi amma aandiiti Itoophiyaa takkatti jechuu isaanii kuni sirrii mooti nami ifi bulchuu afaa ifiitiin barachuun ollaa fi sirritti nama fi barbaade filachuun dirqama bakka kun nutti sinii beeka wanni jedha hojjattu. Akka malee sirriin turre Itoophiyaan guddoo isaan jedhan sun sirriin turre. Amma amsitti himaa jiru kun waggaa 35 dura waan ta'e jechuudha. Agasan fugguu turte. Galatoo. Ulfaadhu wayyan. Ulfaadhaa mee gara gaaffii kenna lammaffaatti ceena. Laala Oromoonni ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessa jiranu mana hidhaa Saudi Arabiyaa mana hidhaa adda addaa keessatti hidhamanii dararamaa jiru yeroo kana keessatti. Isaan mana hidhaa kana keessatti dararaman imbaasiin Itoophiyaa biyya san jiru garuu maal teetan jedhee ijoollee kana waan takkaalee gaafatee hin jiru. Biyyi sun biyya ho'itu namni du'eellee dhabamu waan jedhamu jira. Laalaame badii biyyi tokko nama Oromoo biyya isaanii dhufe san akka namaatti dhiisanii namaa gadi buusanii ilma namaarraa gad deebisanii qabanii mana hidhaa keessatti garafuun hin jira. Yoo barbaadan ajjeesuunis hin jira jedhama. Isa kan akkamiin laaltu mee Adisha sirraa jalqaba. Waan kana irratti dhugaadha. Adda akkuma addunyaa guutuu namooti interestiidhaan wal fakkaatu biyya empaayirittii tana keessa canne ummati garaagaraa adda fedhaa amma walitti wal harkisaa jiru. Hayyee gaafa hidhameen dura gaafa OMN cufin dura Jawaar irraa hojjechaa ture. Sagalee Walaayittaa
sagalee Sidaamaa, sagalee Qimaantii, sagalee Aagoo, sagalee Sumaalee kana hunda ta'ee akka ture hin beeku. Hundaa fi nuti badhoo latti keenya yaadi keenya akkuma lafti keenya badhoo yaadi keenya yaada badhaa mutu yaadi keenya dhiphaa mutu jalqabaayyuu gadaan gaafa seerri gadaa gaafa Oromoo bara durii lafa dhaqdhaan hegeree nyaaphaan kutamu ilma guddifatichaa lammii kennuufii kun waan gubbaa gadi dhufe jechuudha. Amma yoo waan gara gaaffii keetii kana gaddeebinee jenne haga dammaqa keennaatii fi haga hubannaa keennaatti ta'uu dandeetti. Addunyaan tuni Itoophiyaarraa intarestii qabdi yoo jedhane bari intarestiin jirtu intarestii Itoophiyaarraa qabdi jechuun bari intarestii Oromiyaarraa Oromoorraa qabdi jechuun yoo amma gatteenne waan kana laata. Wanni intarestii Itoophiyaarraadha. Ameerikaan intarestii Itoophiyaarraa qabdi, Ingiliziin Itoophiyaarraa qabdi, Jarmaniin qabdi jedhane wanni sun Itoophiyaa maqaa nurraa jallisa mala Oromoorraa intarestii qabdi. Intarestii amma mul'ataa ta'eefi intarestii mul'ataan taane haga ammaa warri murtaawaa warri addunyaa kana teknooloojii fagaate argan callatti kanuuti adda argine jira. Intarestii kanarra hundoottee warri gammoojjii keessa dhalate kaaka Arabaa kun kaaka amma Saudi Arabiyaa kun fichaa raayisii yookaan beektaa ruuziitti facaafatan boqqolloo maashinaatti facaafatanullee qaba. Beenzil addee waraabbatanii addunyaa tuna gurguratan qaba. Adda horii horatan kaaniini biyya garaagaraa keessatti fichaa watti facaafatan yookaan maasaa watti facaafatan ruuzii wayitti facaafatan. Barbaasaa biyya Itoophiyaa kana yookaan biyya Oromoo tana keessatti qonni Saudi Arabiyaa guddaa. Fireen takkattiin oomishamtu lafa Oromoorraa oomishamtu. Ummata Oromootiif adoon ta'ini lafa Oromoo keessa adoon bu'ini qalqalluun naqanii kuntaalan naqanii akka biyya Arabaa nyaachitti orgaanik fuudii taate. Allewa gabaadduudhaaf bisittee maa intarestiin tana caaltulle jiraachuu dandeenya. Oromoorraa qaba. Waan kanaaf adda Oromoon akkaataa isaan dura ummata beektaa sibilaayiziin taane kun ummata horii callaa oomu ummata dhibboo callaa horii irra jiru jedhanii nu herregaa turanii akka amma argaa jiran oosee ummata Oromoo beekumsaan ta'e beekumsa jabeennaan ta'e gootummaan ta'e adda akkasaa ukkaansan kaan keessa dhiitee dhoosee baajjira addee isaa moonaa nutti ijaaran kaan keessa. Addunyaa tana lafa dheeraadha Oromoo. Kanaaf wanti amma assaayimentiin abiyyi biyyoota beektaa akka Arabaa kana keessattuu akka biyyoota Arabaa kanaan fedhii inni guutichaa lafa Oromoo kan lafa gowwaa amaarti maal jetti kemoonni dajjaaf moofari qorre qaalli jetti matu lafa gowwaa ka Arabi doolaara qabdi beenzila kana gurguratte fichaa lafa Oromoo keessa godha Oromoo kuni akka amma Oromoo ideemaa jirtu kanaani bishaan beenzilli isaan gurguratanii fi bishaan birbissa jala waddeessa jala
gatamee jalaa maddu kuni gatii beenzila isaanii caala. Bishaan saniini ruuzii maashillaa oomishatan lafa teennarra isaati amma siistema kana godhatte keessattuu haga wayyaaneen dargii ariitee biyya kana to'attees waan kana fichaa kana bal'ifattee adda wanne Saudi Arabiyaan ilmaan Oromoo ajansitee bakka bakka jirtutti adda achi goote shuumoo goote fudhaa jirtuuf haga isaaniitti qabsoo Oromoo kana dura dhaabachuu intarestii isaanii yoo Oromoon mootummaa fi horate intarestii biyya firratti abboome biyya Oromoo kana waa achirratti hojjetama yookaan investimentii achirratti hojjetamu kana akka hattuu Arabatti gurguratu akka amma beektaa Habashaa hattee biyya Oromoo biyya Arabatti gurguratu lafa Oromoo kana waa asii Oromoos kana gaafa Oromoon abbaa biyyaa ta'e biyyi kiyya maal jedhee ogeessaan qo'ate attamiin oomisha lafa kiyya oomisha nama investii godhu akkamiin qoratu lafti kiyya tun na jalaa miidhamti ummati kiyya na jalaa miidhama interestiin kiyya maal jedhee gaaffii dhiyeessa gaafas gaafa kana dhiyeesse beenzilli Arabaa gadi bu'aa deema jechuudha gatii bishaan biyya Oromoo hawwaddeessaa fi birbisa jalaa fi gatamee jalaa maddi kana fichaa kana dhatti fakkeenyaaf waan gabaabduu sitti himaa kana callaa jechuuf ijaa mootii beekaa bari namichi warqii adoolaa saamaa jiru warqii laga meediroofi godhee saamaa jiru nama Saudi Arabiyaati bara nami waan kana godhaa jiru tokko beektaa Sheek Alaamuddin beeku qofa nami Oromoo yakkee biyya Saudi Arabiyaa keessa adabaa jiru citizenii lafa saniiti bara harka Sheek Alaamuddin ifatti keessan jira bara Sheek Alaamuddin bara mallas aangorra jiru bara tiishartii OPDO garaagaraa nama duplikeetii godheefi ummata tola qoodaa fi qoodicha tattaafataa ture bara Sheek Alaamuddin bara Sheek Alaamuddin eessa jira Saudi Arabiyaa jira nama Oromoo irratti daba kan hojjetan jiru nuti dhagaru eenyu warqii adoolaa ummata keenya ijoollee keenya hegeree keenya nami balleessaa ture Sheek Alaamuddin bari Saudi Arabiyaa jira hojii isaatii baritu akkanatti qollesha kanaafi hegeree Oromoo fagootti dhokatanii haga dandeetti isaaniiti qabeenya isaaniiti ifi dhokatanii warri waan kana hojjetu fakkeenya nama akka Sheek Alaamuddiniiti nami ilmee akkasi lafarra sanyii namaa lafarra deemu kanaasuu siin qabaatin nama kana sii mormee yaada san biyya Arabaa keessa ta'e abaa'oo sappoortu ka OPDO sappoortuu moti ka abiyyi adda bilxiginnaa sappoortuu moti biyya Saudi Arabiyaa inni lammiitti ta'e Sheek Alaamuddin lammiitti ta'e keessa Oromoon tochooti kanaafi hujii harka jalaatii Sheek Alaamuddin fa jedhee akkasiin fudhadhaan jechuu barbaada informa yes ulfaadhu wayyam addishaa ulfaadhu mee la doktor isuma kanarraa sitti fufaa lammii biyya tokko fakkeenyaaf lammiin Saudi Arabiyaa biyya keenya dhufanii akka masaa lammii keenya godhan hin godhanu maaliif warri kuni ruuzii biyya keenya keessa qotataa jiru biyya keenya keessa lafa baay'ee qabu warqii laga dambiilli nami qabu warra Saudi Arabiyaa isaan achitti dhufanii qabeenya gas nurraa saamaa jiru ilmaan Oromoo garuu biyya isaanii keessatti namummaa gad bu'anii waan akkasiitti dalagamaa jira
mootummaan biyya keenya bulchaa jiru kun immoo ijoollee Oromoo tana biyya Saudi Arabiyaa jirtu tana wanta ideoloojii nafxanyaa kana ijoolleen tun hin deeggarre ni beeka. Ijoollee kanarratti miidhaan akka ga'uuf akka namni ofii biyya ajjeesaa jira biyya biraa akka dhaqee kadhataa turan beektanii fudhadhu jedhanii yennaan nu didanii mootummaan Itoophiyaas hin fudhatuu didee waan jedhamu ijoolleen dhaadataa ture. Isa kana dooktar akkamitti hubatu? Saudi Arabiyaan qabeenya nu keessaa qabdi. Oromoon immoo ijoollee isaanii irratti akkas godhan ta'e Saudi Arabiyaan qabeenyuma Oromoo keessatti horachuun qabdu waan jedhu qaba waan argiyatti. Isin akkamiin ilaaltu kana dooktar? Galatooma ashee. Kun dhuguma amma walumaa galatti yoo beekta laalle keessa adoo gadi hin seenin gubbaarra yoo wal saqannee laalle waan ifa mul'atu maali mootummaan Itoophiyaa akkuma beektanu Saudi Arabiyaa fi warra naannoo sanii waliin waliigaltee haga murtaa'e tokkoon qabaa. Waa adda addaa gargaarsa adda addaa akkuma jalqaba namichi kun Prime Ministerii addeessantti ramadameen duuba gargaarsa adda addaa biyya Arabaa sanirraa warra ollaa Saudi Arabiyaa sanirraa argatee jira. Haaluma saniin piroojeektoota amma shaggar ittiin babbareechuu jedhan kanas warra santi fandii godha harka caalu. Akkuma isin jettanis immoo warri lammii Saudi Arabiyaa ta'anis akka mootummaatiinis waa adda addaa warshaa adda addaa Itoophiyaa keessaa qabu laga dambii inni guddaa isa tokko. Namichi laga dambii qotu garuu yaa korraaptii yoonee warra Saudi Arabiyaa kanas sossobee korraapshinii wayiirraa uumee qarshii guddoo waan karaa mootummaatiin isaanirraa fudhateeruu fi mootummaa Itoophiyaa waliin sharikummaa uumee godhakkaan mootummaa Itoophiyaa kanallee muusinnaa waliin deemsisaa ummata balleessaa warqii qotaa haala warqii irra qotanutti immoo ummata balleessaa qabeenya keenya saaman jechuudha walumaa galatti. Kana haaluma san irratti xiyyeeffattee yoo ilaaltu biyya keessaa akka ummati keenya baqatee isaanii mormuu yoo isaanii waan biqilnaan deemsisu kana nama mormuu kaan ijjeessanii akka inni baqatee biyyaa badu godhanii biyyi dhiyootatti baqatanuu yaa uffata biraa jirtu naannuma midilistii sana Saudi Arabiyaan biyya tokko ummata keenya ka biyyaa baay'isanii hubannoon mootummaa Itoophiyaa deemsisu wanni mootummaa Itoophiyaa deemsisu achi dhaqee achi waan birrii kadhatuu fi warra salletti dhaqee wanni inni hubachiisu nu akka isa mormaa jirru hubannoo qaban jechuudha. Mootummaa inni isaan qarshiin gargaaran kan ummati keenya akka mormuun beekanii achirratti hundaa'anii lammii keenya achi keessa jiran as gaduma fageenyaan dhiibbaa gurguddoorra dhaggisiisan lammii Itoophiyaa keessallee dabarfatanii lammii Oromoo warra ta'anii irratti rakkoo guddaa uuman jedhee yaada. Kana garuu karaan kana salphisuu danda'anuun karaa hedduu san keessaa fakkeenyaaf imbaasii Saudi Arabiyaa jiru sanatti iyyannoo uummata Oromoo biyya alaa jiru dhaabbii adda addaa warri mirga Oromootiif carraaqii godhan akka Oromoo Foromiifaa imbaasii Saudi Arabiyaa ka Itoophiyaa keessa jiru yookaan kama achi jiru san dhiibbaarra uumuu gaafii adda addaatti dhiyeessuu akka lammii hacuucaa jiran dhiibbaa adda addaa akkatti uummata keenya irratti ijoollee baqattoota uummata keenyaa akka ta'an achi jiranirra akka isaan godhaara iyyannootti dhiyeessuu nuti warri biyya alaa jiru kun akka awareness uummata keenya ka ala jiru dhaabba adda addaa ka ala jiru kan mirga uummata keenyaatti carraaqii godhu akkasumas Amnesty International warra mirga namaatiif mormii mirga namaatirratti gabaasa adda addaa dhiyeessuu hubannoo adda addaa dhiyeessuu kanaaf warra sanitti himanii warri akka follow-up godhee warra hidhaa jiru kana waa haala warri ittiin qabaa jiru akka isaa hubannoo uummata addunyaatiif kennanu karaa saniin gargaarsa adda addaa argachuu danda'ama karaa saniin wanta adda addaa argachuu danda'ani karaan biraa immoo mootummaa Itoophiyaatti puushii adda addaa gaafii adda addaa mootummaa Itoophiyaa yaa'u beennaa nama ala jiru dhiisii nama biyya keessaas akka inni biyya keessaa baqatee biraa badu barbaada garuu hojiin kun warra isaan gargaaru ka biyya Arabaa jiru san kan qarshii isaa irraa argatan san biratti akka hojjaa isaanii kun sirriin haala itti hubachiisan carraaqii adda addaa yoo godhame
ijoollee hidhaa jirtu kan atleast hidhaa gadi baasuu yookaan mana hidhaa keessatti dararaa adda addaa ku akkatti salphatu waan gargaaru natti fakkaata. Inni warra Arabaa kanarra fakkeenyaaf nama lola Tigraay irra deemsu kana diroonii waan adda addaa kana biyya United Arab Emirates irraa argata. Warra Arabaa kana karaa sobaatiin waa amansiisee akka qarshii irraa fudhatu godhee jira. Garuu wanni ragaa Abbayyaa kun warra sanii walitti waan sharikummaa warra kanaas waa sababa laga Abbayyaa kan waa isaa waliin turtuun fakkaattu karaa inni deemu kulleen karaa sirrii waan hin ta'inii fi sharikummaan sun waan yeroo baay'ee waan turaatii mootii kun garuu karaa community karaa adda addaatiin dhiibbaan adda addaa karaa imbaasii Saudi Arabiyaatiin calaqqisiifamuu qabdi. Kunis warra imbaasii keessa hojjetanuu fi hubannoon kennamuu qaba. Karaa saniin namni hidhamu nama achi dararamu kun wanni salphatuu danda'uun karaa sanii jedha gabaabumatti yaada addaa ka adoola dhiyeessirraa ala wanni ani itti dabaluu barbaadu kan. Faadha wayyama allee waa itti dabaluu jiraata irratti Oromoonni biyya alaa jiru imbaasii Saudi Arabiyaa naannoo isaanii jiru irratti mormii bahuudhaan akkasumas karaa mootummaan Saudi Arabiyaa ilmaan Oromoo waan irraa godhaa jiru kanarraa akka qusatu isaanis qabeenya Oromiyaa keessaa akka qaban akka beekatan qabeenya isaan Oromiyaa keessaa qaban eega ilmaan Oromoo irratti badii dalaganii qabeenya Oromiyaa keessaa akka qabaanne qabeenya isaan irratti waan ga'uufis dammoo riskii kanas fudhatu akka isaan qabanuuf uummanni Oromoos bakka jiru maraan addee jiru maraan sagalee ilmaan Oromoo mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa rakkataa jiruuf akka ta'anuuf hin gaafadhaanis karaa kiyyaanii karaa maqaa kiyyaaf maqaa gumii bokkootiini kana gaafachuun barbaada. Itti aansuudhaan isa xumuraa isin gaafadhaa ibsa dhaabbati mirga namaa Itoophiyaa baasee dhageettaniirtan jedheen abdadhaa. Mee ibsa namni Daani'el jedhamu kun baase kana Daani'eliin kun kanaan dura bara Irreechaa irratti yookiin Oromoota baay'ee waraana TPLF fixaa turetti maal jedhaa ture tamaxaaxaan nyiidha ka fudhatame tamaxaaxaan nyiidhe maal jechuu barbaadenni lakki inni ka fudhatame feerii waan ta'e ta'ee ture jedhee namicha dubbataa ture Daani'el kun amma immoo as deebi'ee ibsa inni baase argitanii jiraannaan namooti ijjeefamanii namni 70 waraana mootummaatti ijjeese nama kaan garuu waan amantaa ortodoksii qabanuu ijjeefamanii Oromiyaa keessa callaa rakkoota namni 200 guyyaa tokkotti naannoo Amaaraa keessatti Beenishaangul Gumuz warra Gumuuzii waan ta'aniif ijoollee xixiqqoo dabalatanii fixa dhumataniiru warri Agaa'oon jiru warri Qimaantiin jiru kana irra utaalee maaliif Oromiyaa keessatti callaa irratti xiyyeeffatuu barbaade namichi kun isa kan akkamitti ilaaltu mee gaaffii xumuraa waan ta'eef Adishaa sirraa jalqaba. الفقد ويا واني اما دكتور دانيال باسي وامريكا المنامالا انتسي كاجيت بقانا جالقبا دي سان كيساتي ملكي المناما خاي موتمان بي ساني ايجيتشافي والتاي mirga eenyu mirga Oromoo hacuucee mirga Sumaalee hacuucee mirga ummata kibbaa Walaayittaa Sidaamaa ka adda Tigree illaa hacuucanii ilmaani nafxanyaa ka hundee isaanii Amaaraa ta'a. Abiyyiini waajiroota garaa garaa keessatti bakka furtuu ta'e hundatti muudaman jechuudha. Kuni jireenya hojii isaaniiti. Maqaan mirga ilma namaa eegumsaa, raayitii namaa eegumsa ka jedhamu tuuttaadha. Waan gubbaadhaan xurii akkasin tuudhe wanta isa akka nama dhagar akka kabarii godhatan malee keessa wanni hiikaadha impaayiriitti sun lafa qabachuu dadhabde waggaa 150
rommaa wanni siin turteefi waan hin taane interestii saban jirree tokko uumanii ummata hundeen qabne akka Dr. Ittaanaa yeroo hedduu jedhutti ummata hoomilesiita hundeen qabne jechuudha. Burqaan qabne addee ka'uun qabne ummata qilleensarra wal jaa akaakoti namoota amma maqaa dhoonii kun akka Daani'eel kaaka Ma'azaa Ashannaafi itti gaaftantuun mana murtii kun fitiif maalii kun kaadhayi akka burtukaanii miidhagsaatu warri kun warra qilleensarra jaaram hoomilesni me'adha fakkeenyaa sii kaasa burtukaanii yoo hundee qoradhu eessa galta yoo ati jetteeni hoomilesiidha nami mana isaatti sii galchu jiru mana miidhagsaatti qilleensarra hatti wanni qilleensarra isii hambise maan waa isiin mataa keessatti if jaartisan waa isiin qaraxitii yookaan beetta kofoo ifitta haga ifitti habashooma warra hin taane isa waliin wal qindeessanii biyya tana to'annaarra nami kuni mirga ilma namaatii dhaabatee yoo ati jettu suni waa akka golga'ata mirga inni eegichaa deemu ilmaan nafxanyaa habara durii koloniidhaaf impaayiritti tana ijaarichaaf biyya Oromoo ta'e biyya gosa garaagaraa ka amma walaayittaa kana ka saba hedduu kana ka akka amma ximaantii kana ka akka yaagoo kana ka liqimsan kana hunda kaayoo isaanii warra lafa san keessa faca'ee biyya Oromoo tana keessa faca'ee jiru mirga namoota sanii eeganii bare mirga kiyyaaf keetii godhi bare mirga abuyyaa kiyyaa yookaan beektaa eessuma kiyyaati godhi mirga akaakoo kiyyaa abbaa kiyyaa eegichaaf godhi nuti yeroo hedduu wanni beektaa waa hubachuudhaaf guddaa waan fuula dura yoo mirgana ilma namaati jedhan nuti dhibbaa dhibba waa uumaan teenna dhugaarraa hundeettu dhugaarra dhalannu waan dhugaa jaalannu daban jaalannu yoo nami seexanni tokko kaayoo seexanaa dhufe dhugaa jedhee dhufee si sabbate ati dhugaa beektaa gaafa kaan keessa guddatte taasise warraa fi wanni isaanii sifa hin cubbu sobi warraa fi sifa dhugaan warraa fi sifo fi haqqis hin baatti dhugaa isaanii gadi liqimfama soba isaanii gadi liqimfama soba kanarratti bakka beektaa kiikii yookaan beektaa lafa furtuu taate hunda keessatti mormii akka isaan mudattu marroo beeku beekanuuf beekuuf hin jiru bakka hunda jiran warra ka biyya alaa jiran laalcha isaaniitiin walitti amma nama amma beekta maali abbaa higgi maali jettee amma doktaricha achi keetteettu saffaa nama akkaadhaan bishaanii tokko nama akkaadaamiitiin jabaa jedhe mataa isaa akkaadaamummaa isaa waan barate san keessaa baasanii jiraachuudhaaf biyya tana jiraachisuudha biyyi isaan jedhan beektan ati biyya beektan ummataa muti beektan amaara yoo biyya jedhan beekta amaara jiraachisuuf jechuu beektan kuma qabaa Itoophiyaa jiraachisicha yoo siin jedhan namooti waan dhabdu hubachuudhaan dadhabaniiran jedhee huba Itoophiyaa jiraachisuun jechuun bare jara biratti amaara jiraachisu jechuudha yoo amaarti akka amaarummaatti biyya san guutuu harka isaanii jalatti hin jiraatini
Itoophiyaan hin jirtuu jedha. Itoophiyaa Oromoon itti Oromoo taatee keessa jira. Ha walaayittaa keessa jiraattee bonni jedhu. Isaan isi fa'aamuuti. Isaan diddisi. Itoophiyaan Haacaaluu Hundeessaa ijje. Itoophiyaan Jawaar Mahammed Beqqalee Garbaa, Koloneel Gammachuu, Abdii Raggaasaa mana hidhaatti naqe abaa'oo balleessu. Itoophiyaan nuti isaaniif sifa. Biyya badhaadhinna. Bilxiginna. Yoo kanan ta'in Itoophiyaan Oromoo akka Oromootti amma. Itoophiyaan walaayittaa akka walaayittaatti amma. Itoophiyaan qimaanti akka qimaantiitti bakka awwaalanii ol baatu. Aagoo liqinfatti, aagoo addee liqinfatti keessaa ol baatu. Itoophiyaan sun isaanii si fa'aamu. Jalaa gubbaan keessaa yaati. Akka nama koleeraan qabe. Isaanii. Kanaafi indaamichaa fi dhumaa isa dhuma xumura. Jarri tochii eerroo fi qarreen wayyaanee biyya kana keessaa baasichaa hunda nafxenyaa sochoosuu hin dandeenye. Ha sibiilatti taa'e. Eerroon taankiif helikooftera meegii dura dhaabattee onnee fiitti kennite dhiittee keessaa baatte argani. Nuusifoottire Itoophiyaan qeerroo ijaaruu deemu. Nuusifoo kanaaf hore isa dhumaa hayyooti kenna beekaan kenna wallaalaan kenna. No hayyooti kenna qabaataan kenna. Isa dhumaa Amaara waan jedhaa addunyaa kanarraa adoosiin haqamin. Odoosiin gara aagootti hin deebi'in. Warra dura aagoo kaabbaa Amaarummaa uffisan. Qimaanti kaabbaa Amaarummaatti uffisan. Jingilfattee addee jirtu keessaa ka'aa jirti. Adoosiin ka'in achi qannaa nu dhaqqabaa. Yoo warri qeerrootti fuutee waan kanaa dabartee jettu. Qimaantiin dhaabattee jennaan. Aagoon dhaabattee jennaan. Yoo laakkos ummata Itoophiyaa gad deemanii nami Amaara jedhamee laakkaamu hin jiru. Jarri waan kana gochaa lafarra deemaa jirturraa kaatee xiinxaltee horii qaban. Qunnamtii dippiloomaasii gaarii qaban. Xiinxalchisiisanii akkamiin sarvaayivii godhuu dandeenya jedhanii jalee akka amma koloneel Abiyyi kana fa'a Andaargaachoo Xiggeefaa ka biyya qola qabatee dhakaa keessa ta'u ka akka Isaayyaas Afeworqi faati. Dhakaa sammee bishaan maalii eessaa waraabbannee itti naqanna jedhanii Oromoon takka addee qabatte jechuun mirgi walaayittaa eegame. Mirgi qimaantii eegame. Mirgi saboota hundaa eegame. Kanaaf isa dhumaa karaa feeteen wanti jedhu. Jarri wanti isaanii sifaati'anii akaakoo isaanii abiiboo isaaniirraa sifaati'anii keessa guddatan anaas qoomtee hojjetu. Isaan ammoo sobi cubbuuni isaanii sifa ani ati keessa du'u dhugaa keessa guddanne. Abbaa faati kenna eebada waaqaa fi sodaadha. Cubbuu gaaddisaan galatinaan jedhaa nu barsiisan. Daba hogan walte'a akkana walte'ara wal gurmeessa cubbuu nama akkana jedha. Isin tokko himadha tokko ragaatti baya ijjeesisiisa dhabamsiisa warri kana tireendii gadhaa jedha.
nuti amma waan biraa tireeningii waan biraa ta'a nuti ummati waan dhugaa waa haqa waa sodaa waaqaa haasu isaan ammoo maqaa waaqaatiin carqii adii mataan maradha nu nama waaqaati jedha maqaa waaqaatiin nama sobaa jedhanii samii karaa samiitillee karaa lafaalleeti sobarra hundaawanii biyya san raasa jira isa dhumaa godhan jiran wanna ati oromiyaarra qindeeffatanii waan amma mirga ilma namaa kaaman jedhanii dubbataati jedhu oromoo ifi dandeette jennaa sidaamoo ifi dandeette waan hangafa jedhicha tattaafatte walaayittaa ifi dandeette qimaanti ifi dandeette mallattoo OMN agarsiisaa turte Jawaari hojii Jawaari sagalee qimaantii ta'e agoodhaa sagalee ta'e walaayittaa sagalee ta'e wanni kun gaafa Oromoon biyya horatte Oromoo walaba taate ummata Oromoo bilisa argaati ummata amma fakkeenyaaf Jawaari maas miidiyaa irratti maanaajarii ta'ee hojjechaa ture kan gargaaraa ture hundi Oromootu waanuma kana gabbisaa deeman waanuma kana guddisaa deeman jaarri kana dhagaatti horii qabu nama isaanii xiinxalu qabdi hawaasi tokko saayikooloojiin ummata Oromoo kun maal jedhanii walii gara saayikooloojii ummata Oromoo nama qoratu jiru gadhaa laafummaa gootummaa nu qabnu qabeenya nu qabnu arjooma nu qabnu waan kana hunda bari sagan nuti dhagarru malee nu qufatan jedha kanaafi ati amma wanni mirga ilma namaa Daaneelii irraa eegattu Daaneelii irraa eegata odoon ta'ini yaada Daani'eel baase kanarra dhaabadhee maal xiiqqalaa maal godhu deemaa jiranii tantu nu baasaa nu ammoo kanarra dhaabanne yaada amma beekta isaa sobaa mo'aticha deeman kanarra dhaabanne nuti yaada mo'aa jara kanaan moonu akkan goonee uumne jenne xiinxalichaaf itti fayyadamuu nu barbaachisa malee yaada yookaan beekta waajirri sun mirga nu eega nu eessisaa mutu tanti nu baasa wanni isaa hojjetan maan jenne yaada isaanii san qorannee nuti ifitti qopheessuu nu barbaachisa jedhanii as warradha. Ulfaadhu wayyame baay'ee waan gaariidha. Mee ilaale dooktar jara tanarraa dhugaa argachuun hin danda'amu hin beekama. Namichi Daaneeliin kun baruma duruu achi ture sobuma gabaasaa ture. Ammas soba kana gabaasuudhaaf nama dhaabateef qabaa garee dhaabateef qabaa. Fakkeenyaaf akkaataa inni ibsa amma mirga namaa dhiitame qoradhe jedhu kana Oromoon akka waan bineensa ta'e godhuu barbaade Oromoon waan amantaa wal qoodee nama tokko garee biraa irratti amantaadhaan badii godhe fakkeessuu barbaada waan akkasiin akka fakkaata. Soba hin jirre kana akkasumas hidhamtoota Oromoo maqaa siyaasaati hidhan kana isaan yakkuu waan ta'e jedhee itti qophaa'aa jiru. Dhaabolee Oromoo akka adda bilisummaa Oromoo akka koongireesii kana isaan irratti akka xiyyeeffatanuuf waan hin jirre maqballeessi kan ajjeesaa ture waraana isaaniiti waraana Daaneel faati Abiyyi faati ta'anii nuti mana murtiiti nuti mirga namaatiif falmanna jedhanii sobanii ummata Oromoo irra bobbaasanii badii kana dalage. Badii kana garuu hamma tokko fuudhanii kana jedhanii sobanii yoo kana cufa ummataaf feenee nu jalaa namni fudhatuu dhabaa jedhanii amma kanaan nama fudhachiin jedhan. Oromoon dhuguma waan isaan dheessaa kana hin fudhata itti yaadamu dooktar. Wanni kun akkamittiin talta dooktar mee? Galatoome ashe kuni walumaa galatti kun kan agarsiisu tokkoffaa Human Rights Commission Itoophiyaa kuni hir'ina gugurdaa qaba. Inni gugurdaa inni qabu tokko conflict of interest qaba. Lammaffaa akki inni ittiin gabaasa kana gabaasu akka inni ittiin hojii isaa hojjetu
akka dhaaba mirgana dhala namaatii dhaabatee adoon ta'in akka beekta mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee gabaasa mirga dhala namaa dhiyeessee gabaasa dhiyeesse sanii aga murtaa'e dhugaa dubbatee aga murtaa'e immoo fedhinsaa yookaan interestii mootummaa Itoophiyaatiif interestii warra dhaaba mirga dhala namaa kan Itoophiyaa kana deemsisa itti makee conflict of interest isaatti dabalatee irra hundaa'ee waa adda addaa adeemsa siyaasaa itti dabalee interest isaatti dabalee gabaasaa jechuudha. Kanaafi kana jechuun kiyya waa inni gabaase irratti hundoottee fakkeenyaaf Itoophiyaa keessa rakkoon inni gabaase kun jira yoo jettee hin jira dhuguma rakkoo jirtu. Lammaffaa crime against humanity. Crime against humanity jira yaada jedhu yookaan dhaabbi mootummaa yookaan dhaabbi tokko organized ta'ee uummata tokko yookaan saba tokko balleessuuf munyuuqee ajjeesee jira yaada jedhu immoo wanni akkasii guutumaa guututti wanni akkasii hin jirtu. Garuu namni du'ee jira karaan namni sun ittiin du'e dogoggoraan ta'uu danda'a deliberately waan mootummaan waraanatti ergee ajjeesise jira. Rakkoo uumantirraa ka'ee ummati dogoggoraan yookaan immoo walta bu'ii rakkoo uumantirraan ka'ee ummati wal ajjeesee jira dhugaa sun waan jiraati. Garuu Komishinii Itoophiyaa sun akka inni itti gabaasuu barbaadu naareetiivii mootummaa Itoophiyaa irratti hundaa'ee conflict of interest waan qabu. Conflict of interest jechuun dhaabbi kun bilisa waan hin ta'iniif fedhintaa namoota dhaaba kana munyuuqsanuu yookaan fedhintaa mootummaa Itoophiyaa warri qabu waan keessa jiruuf yookaan fedhintaa siyaasaa warri qaban waan achi keessa jiranuuf fedhintaa warra sanii itti makee gabaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf mirgi dhaloota namaa yennaa sarbamu addee takka callatti hin sarbamne. Itoophiyaa keessa fakkeenyaaf kan nuti beennu Oromiyaa keessa du'a Caaluu irratti hundaa'ee nama baay'een du'ee jira. Beenshaangul Gumuz keessatti nama baay'een du'ee jira. Naannoo Qimaantitti nama baay'een du'ee jira. Naannoo Tigraayitti yeroo lolli amma deemamaa ture nama baay'een du'ee jira. Kana guma gabaasuu qabamoo keessaa filee ka barbaadu gabaatu. Meela doctor Meela naannoo Amaaraatti ummata Beenishaangul Gumuz callaa ijoollee xiqqoo dabalatanii nama 200 waa fixaniiru jarri kun. Faannoo jagareen jedhamuuf humni addaa naannoo Amaaraa kana godhee jira. Maaliif inni kun namaa miti ummanni Beenishaangul Gumuz namaa miti kan ajjeefaman. Ummanni aga'oo nadhiin aga'oo fakkeenyaaf argitee jiraannan siyaaslitti intalli takka obboleeyyaanis ajjeesanii manatti gubanii fixaniiru nama baay'ee du'eera aga'oo bakka maanti keessa. Manatti cufanii manaa wanta gubanii. Maaliif kana gabaasuu dhabee maaliif ragaa sobaa amame isoo dhuguma gabaasa Oromiyaa keessaa kana gareen Oromoolee fi loogne gareen nafxanyootallee fi loogne tuni isoo seentee akka Human Rights Watch yookiin Amnesty International yookiin Human Rights Watch seenanii gabaasanii waan gaarii ta'e ture. Maaliif garuu namichi kun ka Oromiyaa qaqallaa filate waan jedhu isa kana irratti kana hojjetu barbaada doctor. Kanuma siin jedhaa jira amma inni fileeriyees amma inni akka conflict of interest qaba yookaan bilisaan hin gabaasu yennaa jennu bilisaa akka hin gabaasne wanni argisiisaa tokko waan mirga namaa sarbaa ka Itoophiyaa keessa deemaa fileeriyees mirga silaa ka waan deemaa kana akkuma siin hojjetamteen akkuma incidentiin sun keessa adoo dhiyeessuu qabu garuu keessaa filee dhiyeessa fakkeenyaaf isaan maatiif wanta kana keessa maafi ka warra gumuziisanii dhiyeessin maafi warra cimaanti ka manatti cufanii manaa wanta gubanii dhiyeessin maaliif maayikaadiraa callaa keessaa filee yookaan akka mootummaa Itoophiyaatti barbaadutti dhiyeesse maayikaadiraa ala wanni hedduu adoo jirtu Oromiyaa keessa immoo
akkan itti gabaasa callaa doontiin kanaan dura Amnesty International gabaastee turte. Gabaasa Amnesty International sammaan jedhee koomentiitti kennan koomishiniin Itoophiyaa suni mootummaan seeraa fi heera eegisa yaa'inaa yaalu dogoggorri adda addaa uumamuu danda'a jedhee gabaasa Amnesty International san diffeendii godhuu barbaada. Akka mootummaa ta'e jedha koomishinii mirga dhala namaa kan Itoophiyaa sun jechuudha. Kanaaf maali akkuma mootummaa Itoophiyaa fakkeenyaaf yoo amma ka Oromiyaa dhiyeessuu barbaade Oromiyaa keessa rakkoon uumamtee bu'aa caaluu irratti hundoofte. Mootummaan akka mootummaa dhaabaa mirga namaatti maalirratti du'e akkamiin du'e caaluu yaadi jedhu suni baay'ee barbaachisaadha. Inni immoo waan caaluun itti du'e sadhiisee caaluu eentu akkamiin du'e du'i kun maalirraa ka'e adoon jedhin isa du'a caaluu kana dhiisee walta bu'ii achiin duuba uumamtee fala san karaa sangula gabaasaa jechuudha. Maaliif kunis interestii mootummaa Itoophiyaa calaqqisiisuu barbaada jechuudha. Amma inni mataansaa bilisaan hin gabaasu jecha. Maasa addee silee addee hamtuu guba keessa darree addee barbaadu callaa dhiyeessa bilisaan hin gabaasu waan mootummaa Itoophiyaa naareetiivii mootummaa Itoophiyaatii toltu keessaa barbaadee dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf akkasii godha. Kanaaf wanni inni gabaasu suni waan mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee akka difeensii yookaan naareetiivii mootummaa Itoophiyaa san fakkeenyaaf amma du'a caaluu irratti hundaa'ee nami baay'een hidhameera. Nami hidhame kun ragaa malee hidhamee badii malee hidhamee dhaabbi kun koomishiniin kun amma maal godhuu barbaada akkuma mootummaan Itoophiyaa barbaadu naannooti kun wanni hidhamanii fi ijjeechaa yookaan ortodoksii beetikiristaanii kana waan akkasii irratti hundaa'anii wadeemsisaa turan yaada jedhu naareetiivisa itti guutuu barbaada. Namni kun garuu akka ittiin hidhamee Hacaaluu eenyutti ajjeese eenyu fadha ajjechaa Hacaaluu kanarratti wanni qabanuu yaada jedhu kana itti lakkisee bira akkuma mootummaa Itoophiyaa barbaadu namooti mootummaan hidhe kuni jillaan nama waan kana keessa hin jirre kana isaanti qindeesse yaada jedhu mootummaan Itoophiyaa waan barbaaduu fi koomishiniin kunis yaada san deebisuu akka beektaa naareetiivii kana fedhintaan mootummaa Itoophiyaa santi sirreesse santi qindeesse namootni hidhaman kun namoonni jimlaa addeeguma mana hidhaa jiran kuni waan kana isaanti deemsisaa ture badii kana akka waan isaan qindeessanii itti qophaawanii kana hojjechuuf munyuuqanii hojjetan yaada jedhu yaada akkasii atuu raga'aan qabatamaa adoon dhiyeessin duuti namaa hin jirti duuti sun garuu eenyufatta ajjees eenyufa akkanatti hundaa'e eenyutti dhukaasee ajjees kana lakkisee dimshaashumatti warri hidhaman kun warri kun qindeewoo kana keessa jiranii isaan itti hirmaata akkuma mootummaan barbaadu santi qindeessee gabaasaa jechuudha. Kana guututti maaltu argisiisa kun dhaabba mirga dhaloota namaa doonteen dhaabba mootummaa Itoophiyaa biraanchii mootummaa Itoophiyaa ka sirna mootummaan Itoophiyaa deemsisu kana karaa mirga dhala namaa fakkaatee difeendii godhichaa dhufee jechuudha. Marii allaattii duuti lafuma jechuudha. Marsanii fedhintaa takkaarraa walitti deebi'u jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkuma gafa adoola tuquu yaale mana murtii Itoophiyaa fudhadhu. Namittiin sun gaafa achi dhuftu sirna TPLF tasaan daddabsanii galgala nama garafanii ganama mooyaa gurraattii daanyaa uffatanii dhufanii namatti faradaa turanii kana jijjiiranii dhugaa fidanii jedhanii achi kaa'amu. Kunis amma marsee laali poolisiin gadi dhiisaa mani murtii gadi dhiisaa jedha poolisiin gadi dhiisnu jedha. Intenne alshashum zorra alu akka jedhan kaani akkuma santeete jedhan dubbiin jechuudha. Koomishiniin elekshinii Itoophiyaa
kanaan dura siyaasa keessa turtee unity keessa turtee keessa baay'eera jetti garuu dhugumaa yoo laalte keessa baatee jirtu si conflict of interest qabdi jechuudha isinis ammas achuma hangoon jettee waruma sanii karaa biraatiin sirnuma tokkotti biraanchii itti godhatee gama kaaniin mirga dhaloota namaa dhaaba mirga dhala namaa fakkaatee gama kaaniin dhaaba mana murtee fakkaatee gama kaaniin koomishinii mircaa fakkaatee garuu waan takkatti irra walitti deebi'a akka allaattiin martee lafarra duuti jedhan kaan maqaa qabaatanuu gala ulta deebiin isaanii mootummaa Itoophiyaa karaa adda addaatiin bifa adda addaa fakkaatanii servii godhanii mootummaa diktaatara kana lafarra qabuuf lafarratti dhaabatuu dadhabee deddeequ kana lafarratti dhaabachiisu karaa sobaatiin itti shuggaa jiru jecha walumaa gala. Ulfaadhaa wayyamaa baay'ee gaariidha waan sagantaadhaaf qabannu xumurree jirra. Waan gaarii jettee maqaa mircaa filannoo boordii filannootiin maqaa mana murtiitiin maqaa poolisiitiin maqaa mirga dhala namaatiin yaada nafxanyaa tokko jaaruuf wal jaaranii bakka cufatti wal jaaranii sosocho'aa akka jiran waan mul'isu malee kuni mirga namaatii fi dubbachuun fakkaatu sirrii jettanii baay'ee galatoomaa ulfaadhaa wayyamaadha. Daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Boko ulfaadhaa wayyamaa sheerii godhaa ijoollee biyya Saawud Arabiyaa jirtu kan ammallee irra deebinee gizee biraatti irratti keessummaa qabanneen dhihaanna jenna ulfaadhaa wayyamaa Gumiin Boko sagantaa har'aaf qabnu amma xumurree jirra boruu sagantaa keenya biraatiin walitti deebinaa nu eegaa jenna ulfaadhaa wayyamaa. Galatoo. Galatoo.